me sena afola borana hana duri duri di ufsana kuma dhaggeeffadha waan irra hubattani momenti jalaan naa barreessa akkam jirtan nageenya badhaadha ani Dr. Abduu Barooti har'a afola ajaa'iba tokko isinii dhiyeessuu deema duri duri namni hin baay'een nu ilmaan Oromoo keessattuu ilmaan horsiise bulaa kunin maatii hin baratin keessaa baranne beekumsa kenna waan saayinsiin baran suniin waliif qabne yookaan aadaa biyya sun ofii wanni godhuu fi jennee heen kan amma akkaataa booda tafaatti uffanna kun barbaachisaa miti sirriiti tarii namni amma doktoriin hin maraatfanaan jedhullee hin dhabamu wanni rakkooni seenaa keenna shirnurratti hojjetame of nu wallaalchisuu fi seenaa keenyatti qaanfannu nu godhu diiniin irratti hojjetaa ture malee seenaan afoolii Booranaa afoolii Oromoo akka waliigalaatti waan seenaa baay'ee barsiisaa falaasa jiruuf jireenya dhala namaa keessa baay'ee barbaachisaa qaba. Kanuma irraa ka'ee namoota akka Profeesar Asmaaroo Milgeesee Fayidii Dr. Loho intala Jaappaanii haa Dr. Loho tuwaasanii gosa Booranaallee galchan tokko asamma Oromiyaa keessaa waggaa 16 qorannoof teessa kitaaba gara 40 barreessite kitaaba suni sammumaan guddoota Oromoo keessaa barreessite aga foorii galte nadhee waliin qoraan dhatte haarilee cufa barate afaan Oromoo barate galte kanaaf seenaa keenyatti tuffatamaa miti seenaa keenya barumsoota qaba kanaaf akkasii kanaaf obsaan dhageeffadhaa dhumaadha waan am deemaa jira kanaa wal qabsiisee waan kana waan ijoollummaa xiyyaa dhagaa ture yaadadhe isaan bir dhaqqabsiisuuf onnedhe afool yookaan durii kana akkuma jirutti adootiin dabale adoorrallee kannasi adoo yookaan jechootallee kabiraatiin bakka hin buusin akkuma seeneffamaa ture sunitti isaan biraan gaa yoo seene durii tuqaa fi mucaan abbaa garbichaa dooqa waliin barbaadachuu dhaqaniidha. Dooqa jechuun dooqa kun waan akka warqii wayii yookaan daabana fakkaata waliin barbaadachuu dhaqanii innaan tuqaan argate. Mucaan abbaa garbichaan arganne tuqaatti argate. Mucaan abbaa garbichaa kun akka seenaa kan keessa hubannutti nam jallaa wayii fakkaata. Meeshaan ilaalaadhee dooqaa tuqaa haan irraa fuudhuu fedhennaan lakki dhimpu galaana keessa yookaan galaan kan kenna dura fuutta lakki sitti hin kennu. Dhimbuusu dhugaan akka kennete kenne fuudhee ilaalee hin deebisee fi ammallee xiqqoo ture meeshaan ammallee xiqqoo walaalaa dhee reefuu akkasiin itti kennu waan ta'eef ammallee amanee itti kenne waan irraa jira laala deene darbate dhiphu galaana heebbuuseedha. Seenaan ammasii jalqaba. Tuqaan haaree dhaqee abbaa garbichaatiin mucaan keeddoo dhiphu galaana kenna dura buuse dhaala naa fuusiseedha. Fuusiseedha inti jedhe. Achi dhaqe yaari abbaalleen hin didate amma imannaa abbaa dabre dhaqee iddi akka seenaa Booranaa keessatti waan bineensallee akka dubbatu taasa. Wanni kun jechuun seenaa barumsa waan dabarsuuf akkasii taasanii malee tarii bineensiin dubbataman dubbatu waan jedharratti suni keessee nu barbaachisu garuu iddi yookaan anteloopii bineensadhaan kan dhaqee boqoruu abbaa garbicha nyaadhaare abbaan garbicha maan ta'e garbichi fi dhaani dooqtii naafuusisuu didee nyaannu jetteeni iddi illee hin diddeeni iddi himatan waataan dhaqee iddi iddaadheeni iddi maan ta'e iddi nu abbaa garbicha nyaachuu didde abbaan garbichi fi dhaani dooqtii naafuusisuu nyaannu jetteen tulleen hin didde iddi illee irra didatteeni amma dhaqee iddi himate. Iddi qara himate dabre waataallee himate waatillee iddi iddoo iddee dhaqee ibiddatti himatamu waata ibiddi boonqee waata guba waatumaan taatu waatti iddi iddoo iddee diina bira abbaa garbichaa nyaachuu iddee abbaan garbichi fixaanee tokkii naafuusi ibiddi illee hin gubnuu dheedhi bisaan bir dhufe bisaan ibiddaan faadhe ibiddi maan ta'e ibiddi boonqee waata gubuu iddee waatti iddi iddoo iddee diina bira abbaa garbichaa nyaachuu iddee abbaan garbichi fixaanee tokkii naafuusi kulleen hin ta'e isaallee hin ta'e arba bir dhufe arba bisaan xuuxaadhaan arba bisaan xuuxaane bisaan maan ta'an bisaan ibiddi dhaabuu iddee ibiddi boonqee waata gubuu iddee waatti iddi iddoo iddee diina bira abbaa garbichaa
garbichaan cuudidde abbaan garbichi fedhaanii dooktii nyaamuu ulleen arbilleen bisaan tutu jirum dhaqe arbi gara fallaansaadhe arbi maan ta'e arbi bisaan tutu idee bisaan ibiddaan fudidanii ibiddi gompee waa tabuu fudidee waa tiiddiitu diddettiin warra abba garbicha nyaachuu didde abbaan garbichi fedhaanii dooktii nyaamuu ulleen jirmilleeni hin fallaansin wadhe idee antuut dhaqee jirum haan antuutatti himate antuuti jirum jaldona jirmi maan ta'e jirmi gara arba fallaansu didde arbi bisaan tuutu didde bisaan ibiddaan fudidanii ibiddi gompee waa tabuu didde waa tiiddiitu diddettiin warra abba garbicha nyaachuu didde abbaan garbichi fedhaanii dooktii nyaafuu didde antuutilleen jirum jaldona didde ijoollee birruuf ijoollee antuut laawweena dhaadhe antuut fedhaadhe antuutu maan ta'e antuuti jirum jaldona didde jirmi gara arba fallaansu didde arbi bisaan tuutu didde bisaan ibiddaan fudidanii ibiddi gompee waa tabuu didde waa tiiddiitu diddettiin warra abba garbicha nyaachuu didde abbaan garbichi fedhaanii dooktii nyaafuu didde ulleene ijoolleen intitti naan watteeni didde achi ijoollee dhaqee gaadaatti himate ijoollee gaadaan gaati ijoollee gaadaadheeni ijoollee maan taate ijoolleen antuutu laawweena didde antuuti jirum jaldona didde jirmi gara alba fallaansu didde arbi bisaan tuutu didde bisaan ibiddaan fudidanii ibiddi gompee waa tabuu didde waa tiiddiitu diddettiin warra abba garbicha nyaachuu didde abbaan garbichi fedhaanii dooktii nyaafuu dhatu muree inifatina ulleen intite ees jirra gaadilleen intite dhaqee looniin gaadi ergugadhaadhe gaadii yeroo baay'ee loon keessaan ijoollee gaadidha loon gaadi ergugadha gaadii maan ta'e gaadii ijoollee gaaduu didde ijoolleen antuutu laawweena didde antuuti jirum jaldona didde jirmi gara arba fallaansu didde arbi bisaan tuutu didde bisaan ibiddaan fudidanii ibiddi gompee waa tabuu didde waa tiiddiitu diddettiin warra abba garbicha nyaachuu didde abbaan garbichi fedhaanii dooktii nyaafuu didde loolleen gugachuu didde amma waan kana jalaafuu diduu jiru waan ta'e dhaqee isaan min argamaafi waraabes birruuf waraabes kana yeroo baay'ee seenaa Booranaa keessatti Afoolaa Oromoo Booranaa keessatti yeroo iddoo yan argu waraabessi guddoo dansumaan himamu akka daallee faatti himamaa wanni inni dansumaan himamu waan argatu waliin gaa waan dhaga wal dhageessaadha kitaabii filosoofi guyyoo barreessoo kenna kitaaba carraalmaa waraabo yoo duraan ka dubbiftan taate arguu dandeettan waraabessi tokko asitti amma hanfulaan dhugaan inni aqa waraabessi irraa mul'ate waraabessi dhufe waraabessi loon nyaadha yookaan loon mogolee fuudhaadhe maayyi akkanii hin jenne dhawu hin fiigee loon mogolee fuudhe am jaalalaan hin gubatan dirqama gubatan gaadir gubatan loollee gaadilleen ijoolleen antuutu laawweenaati antuutilleen jirum jaldone jirmilleen gara arba fallaansi arbilleen bisaan tuuti bisaanleen ibiddi dhaafan ibiddilleen gompee waa tabu waattilleen iddiilleen warra abba garbicha nyaatte abbaan garbichaa haqardidi haane dhaane dooqtuqaa mucasa dhaane dooqaan fuusiseefi jedha seenaa han keessatti waan iddoo akka barattan abdii qaba waan kana maanii wal qabsiisee haasa'uu barbaadee jira dhimma saamichi daangaa Oromiyaa mooyyalee cinaaksan kan irratti falmii dhiyeen kan deemuu jirti keessattuu laf mooyyalee ta'a mooyyale handhuura Oromiyaa don taane mata Oromiyaati Oromiyaani mooyyal dhabdachuuni akka mata dhabdeetti addunyaa wal qunnamuu hin dandeettu har'a Oromiyaan ittiin addunyaan qunnamtu akkuma namooti gargara miidiyaa gargaraa abbaanii dubbachaa turan amma ilmaan Oromoo karaa gargaraatiin karaa Jibuutiitiin karaa Yemeniitiin maani hanaan deemanii wannechaa turan biyya keessa baqatanii haal gargaraatiin haalum jireenyaa yookaan haalummaan siyaasaa kan rakkisee baqachaa turan hedduun isaanii qurxummii nyaatamaa turanii kun gabaasa dhosa qabuuniti garuu warri karaa mooyyalee kanaan karaa keenya kanaan yaaman doonii fayyadu lafififee yaanii caala lafififee yaanii armaanii lafti mooyyaleetu hin daangaanii
uumati Oromoo kun Itoophiyaa keessallee Keenyaallee keessa akkasuma kaawwanti hedduu jira armaquu na bombaasaa jira uumati fayyaa kanaaf hin doonedha. Walumaa galatti dhimmi mooyyalee Ukaanaan lafa dabaaf cubbuun dabaaf cubbuutiin bar mootummaa wayyaanee han keessattu uummata Oromoo Boorana irraa kaasaa turan akka goofaaf la'ee har'a kaasee warri kun ni qubachaa ture. Uummati Soomalee ni qubachaa ture. Qalmiin laftana kanallee deebitee kaase. Gaaf duraanii suni uummata irraa kaasanii qubatanii malee gaafa sin fuudhan seer qabeessin godhan xalayaan tokkollee hin jiru. Garuu har'a yoo fudhatame abbootii teenta gaafas irra buqqisanii irra tatantaane yoo ar seer qabees godhatanii akkuma baanan suni aanaaf godin godhatanii ar dhaloota kan irra fudhatanii malee dhalootii dafqaan ittiin hin hamatamu jechuudha. Waan kan irratti falmuu jira. Namni gargara falmuu jira. Miir gargaraan nam kee jira. Falmi akkana tayyoo wanni jennu. Nama kaani abbootii fi obboleeyyan keenya hedduunis daangaa irratti wareegama kaffaltee lubbuu fi gaaftee lafsun tissuu jirti. Lafti sun of qofaan tissanii haam kalee sun namooti akkas sun cuftuun yookaan ijoolleen akkas qaqqalamsuun eenyummasiitiif qaqqalamtee malee kallattii yookaan dhimdhuunfa isaaniitiin waan kan irratti tokko mul'een dhimma kan irratti qabsaa'uu fi akka duraaniin jirru xiqqoonamii xiqqaan kullee yookaan dhimma kana duraan salphise ilaalee namummaa wanni irratti du'uu qofa danda'anii dhimmichi nu dhimmi jajjabaa dargaggootii kan baay'een qophaa'u jira. Waan kan keessatti tokko mootummaallee callisee jira. Warri raabagdaalee maalirra jiranillee mala marii jiraachuun dhabanii faaniitiif warri mootummaa olii Oromiyaa akka qofa hin taane mootummaa keenya qabu aanaa fi gudiin bulchullee nagas mara warri ifatti adbaabaayii bahee murtee warri dabarsuun oma dubbachuutu hin jiran kunini gara kana ta'uu danda'a. Yookaan dubbiin kun siyaasa maqa siyaasaatiin wanni na godhaniifa. Yosin birreen bareetti namummaa arra waan kan liidu godhuu jira kana kadha waan keessa fuudhaniifa waan jedha yookaan beennima callisfa waan jedha nami gari ammoo anamma kan waa kanarraa bakka argan ta'uuf kennaa jechuufillee yaalaanii ture gaalarki baafatfa nami naan jedha lafti sun akkasuma dhuguma duraan teenna lafan mooyyale maanii suni irrum jiraachuu jirti. Egi humnaan akkasuma suwaanii dhossa qabaatee nurra fudhattee irrum jiraachuu jirti tamuarra taatee jirti. Amma immoo gama hin ta'in gamoonni irra murteeffatanii gamoo sun irra murteeffatanii gaalarki baafate amma sunii kan waliin jedhina kana meedhee hin jiru. Namummaan haa deeme ammoo yaa gargaraa na haa ture nami jalqab jireenya uummata jijjiiruuf uummata dhaabachuun dura jireenya ofii jijjiiruu qabaafaa waan jedhaalee faalleen nawanne shaallee turte sun qofaaniti amma laftar jiraachuu jiru taakku tokko taman itti jaaranni qabnu taane maana ni qinqeeffaname yaadullee ni jira kun cufti dogoggora waan akka kana waan kana eegi akka ta'uu amanti addunaan tokkollee diqaa jalli addunaan tokko diqoo inta jalli addunaan tokkollee waan kana nama guutuu nama addunyaa jiru guutuullee falme akka kana gaafa jala deebi'uu diddee guddeentu akka hankeelleen akka mucaa abbaa garbicha sun ta'ee gaaf tokko deebi'uu akka tuqaa sun ta'ee gaaf tokko deebi'uu inafu kanaaf jajjabaadhaa dhaamsi kunin akka afoolee kun akka dhaamsa baay'ee qabu yookaan ergaa cimaa falaasama jireenya keessatti wanni ta'uufi odeeffannoon tunin namni yookaan bineensa dubbatamu kan dubbatamaan yaadon ta'ini adoo kallattiin akkan godhe nu jedhinu akkati example real life example irra baratuu fi uummati kunin akkanaan afool kan dhalootaaf bifnamaa qabatamuu danda'u waliin daddabarsaa turedha yaada. Aadaaf seenaa keenyallee hin tuffatina afaan keenyallee hin tuffatina walillee jajjabeessaa waddurallee hin dhaabbatina qabsoo afaan qawwee qofa don ta'ini qabsoo seenaa barsiisuullee itti humna akka hungaaf tokkiin galaadha turaa bulaa deebanaa waan ammoo afool kan irra hubattani yoo hoometti jalnaa keettan
kabiraallee onnadhee sanii dhiyeessuu danda'a. Koomentii jalnaa haadha galatooma duraa bulaa deebana.